hordoftoonni kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii maastootuu bitaadha hundi keessanuu jirtu ani jira galata waaqayyo laala haadha biddeena qixxulfannaa laala kunoo laala kunoo biddeen keenya akkana jira garuu dura viidiyoo saniif waraabne nan irraanfadhe kalee galgalaa bukeessee qaxan godhee bishaan lasiidhaan jechuudha bulee bishaan lasiidhaan kalee galgala bukeechee bulee jechuudha amma kunoo akkanatti hojjedhaatoo jira siniin jedha kun haaluu hin dandeessu maaliif yeroo baay'ee na didaa ture asirratti ija hin qabu biddeenadhaamoo baay'ee tokko ija qabaa baay'ee bareedaa siniin jedha koottammoo wajjin nyaannaa yaa nyaannu siniin jedha obboleewwan koo laala kunoo maal gonaare silaa eelee guddaa hin qabne sila ta'eefu eeluma xiqqishuu irratti tolfannaa kunuutu laala akkatti bukukee jiru duubni isaatis afoon isaatis baay'ee tokko namatti tolaa siniin jedha obboleewwan koo hundi keessaniyyuu dhugaa rabbi laala maaliif akkuma malkii naaf kenni mo'aa ollaa biyya jalaa hin baradhaa jette jedhaniitiin dure akkasanii osuma harka keenya beeknu osoo harki keenya hojjechuu beeknu nyaata biyya keenya namoonni dharraanu ni jira maaliif homaa nama dhibu waanuma kaameraa xiqqoo ifitti kuutanii tuuma bukeeffattanii galgala bultanii ganama hojjetachuu ni dandeessu siniin jedha garuu bakki kun xiqqoo isheen furdate natti xiqqeetti furdise laala akkana jira siniin jechuu jaaladhaa hubadhaadhu asirratti laalaa baay'ee tokko laalicha isaatis baay'ee namatti tola siniin jechuu jaaladhaa ani kanatti amma kaameraa zayitii maaliif nyaanni biyya kanaa ka xiqqoo ishii waan waanoo ta'eef sukkaara xiqqoo ishii itti godhee jira kazzaan bukeessee bishaan lasiidhaan bukeessee bulchee ila kun xiqqoo ishii hafa kune akkasii siniin jedha ammoo viidiyoo kana laaltaniin laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa yaa nyaannus immoo koottaa wajjin nyaannaa siniin jechuu jaaladhaa obboleewwan koo hundi keessanuu kan biyya ambaa keessa jirtanis kan biyya keessan keessa jirtanis yaa nyaannu koottaa wajjin nyaannaa siniin jechuu jaaladha.